Haaluma kanaan hayyoonni Oromoo dhimma Safaariikoom irratti marii paanaalii geggeessan kunneen ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiru akka taanutti dubbisa. Nuti hayyoonnii fi hojjettoonni dhaabbata televezyiinii FIB dhaabbanni Safaariikoom jedhamu qacarrii hojjettoota magaalaa guddittii Oromiyaa fi teessoo mootummaa federaalaa Finfinnee akkasumas guutuu biyyattii keessatti taasiseen loogii sabummaa taasiseera komiin jedhu erga uummatarraa dhaga'amuu eegalee dhimma kana jala buunee hordofaa turreerra. Komiin uummatarraa karaa miidiyaa hawaasaa dhaga'amaa tureef jirus sadarkaa hooggansaatti namoonni inni qacare harki guddaan namoota sabaan Amaara ta'an jechuun mormii sabaa fi sablammoota biyyattiirraa akkaan miidiyaa hawaasaa uwwisee jiraachuu hubatamaadha. Itoophiyaa biyya sirna federaalizimiin bultu daayiversiitiin aadaa ishee ta'ee fi sababaayina ummataanis ta'e bal'ina lafaanis guddaa ta'e Oromoo mufachiiseera jechuun komii gara miidiyaa keenyaatti dhiyaachaa tureef jiru qilleensarra utuu hin oolchin dura yaada isaanii akka irratti laataniif xalayaa gaafa 12/8/2022 lakkoofsa xalayaa FIB muraa 332 muraa 22 barreeffameen waamichi taasifamuufis komii hawaasa bal'aarraa dhiyaateef miidiyaaf deebii kennuun hojjettoonni Safaariikoom asitti mormiin irratti dhiyaatee jiru dhiyaachuun dhaabbaticha difendi gochuurraallee of qusachuun callisuu filatanii jiru. Bu'uuruma kanaan nus hojjettoonni TV FIB akka miidiyaatti utuu hin ta'in akka hojjettoota dhaabbata Oromoo tokkootti mirga heeraanis ta'e seeraan garee fi qeenxeen qabnutti fayyadamuun dhimmicha irratti marii cimaa geggeessuun ibsa ejjennoo armaan gadii dabarsinee jirra. Jalqaba irratti dhaabbanni guddichi Safaariikoom baga nagaan gara biyya keenya Itoophiyaa dhufte jechuun jaalalaa fi kabaja dhaabbatichaaf qabnu sagalee tokkoon ni mirkaneessina. Hojii investimentii telekoom biyya keenya keessatti hojjechuuf dhuftaniif lammiilee biyya keenyaa hundi gammachuu addaa qaba. Nus akka tajaajilamaa telekominikeeshinii tokkootti gammachuu qabna. Biyya keenyaafis faayidaa guddaa waan qabuuf gama hundaan isin cina dhaabbachuu keenya ni mirkaneessina. Safaariikoom kaampaanii keenya. Safaariikoom kaampaanii Itoophiyaati. Safaariikoom kaampaanii Oromiyaati. Safaariikoom kaampaanii sabaaf sablammoota Itoophiyaati. We respect Safaariikoom. Ergaa keenya guyyaa har'aatiin tokko dhaabbanni Safaariikoom Itoophiyaa keessatti komii irratti ka'eef qaamaan dhiyaatee uummataaf deebii hatattamaa akka kennu cimsinee ni gaafanna. Lama gaaffiin uummata keenya lammiileen Itoophiyaa sabaan Amaara ta'an Safaariikoom keessatti maaf qacaraman jechuu utuu hin ta'in isaan qofti sabaaf sablammoota biroo keessaa calalamanii sadarkaa hooggansaatti qacaramuun Safaariikoom sabaaf sablammoota kan biroo keessumatti Oromoo irratti loogii cimaa geggeessuu sababa ta'ee fi qacarriin hooggantootaa fi hojjettoota Safaariikoom loogii fi saboota dhalattoota naannoo tokkoo qofa fayyaduuf kan taasifame waan ta'eef Safaariikoom qacarrii dabaan taasise kana haquun qacarrii haaraa mirgi walqixxummaa sabaaf sablammoota biyyattii keessatti kabajameen qacarrii loogii irraa walaba ta'e geggeessuun gaaffii uummata bal'aaf deebii akka kennu cimsinee ni gaafanna. Addatti ammoo komii uummata naannoo Oromiyaa irraa isarratti jigee kana haal duree tokko malee keessa seene ilaaluun magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee dabalatee godinaalee fi aanolee Oromiyaa hunda keessatti qacarriin taasifamu hojjettoota biyya alaa yookaan Safaariikoom International Employees warra ta'anii fi fedhii fi aadaa Oromoo warra kabajanii fi afaan hojii naannoo Oromiyaa warra kabajanii fi afaanichaan hojjechuu warra danda'an qofa qacaruun deebii hatattamaa fi haqa qabeessa itti kennuun mufannaa uummataa kana dhaabuun haala hojii isaa akka sirreeffatu cimsinee ni gaafanna. Afur dhaabbanni Safaariikoom magaalaa guddittii Oromiyaa fi teessoo mootummaa federaalaa kan taate Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaa keessatti afaan hojii isaa afaan Ingilizii fi afaan Oromoo akka godhuuf addatti ammoo carraa hojii hooggantoota olaanoo waajjira isaa dhalattoota naannoof dursa akka kennu gaafanna. Shan dhaabbanni Safaariikoom komii uummataa kanaaf deebii kennuuf hayyamamaa yoo hin taane nuti gurmuun hayyootaa fi hojjettoonni televezyiinii FIB hundi akka miidiyaa sabaatti tajaajila telekoomii Safaariikoom lagachuuf kan dirqamnuu fi deeggarsa Safaariikoomiif gochuuf mudhii keenya hidhannee qophoofnee jirru yeroof kan dhaabuuf kan dirqamnu ta'uu cimsinee ni beeksifna. Safaariikoom kan keenya, Safaariikoom kan kooti, Safaariikoom kan keessani gurmuu hayyootaa fi hojjettoota dhaabbata televezyiinii FIB irraa.